kan dubbachaa. Hin galu. Maaliif? Mana kee ture kee itti baana bakkee jiraachuu. Anti Tefana goyduudha. Ima kiriskiin qabdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan. Arra viidiyoo ajaa'ibaatiin qabadhee isin dhufe viidiyoon sunis maali konaan jettan taate piraangii badduu takkan qabadhee dhufe. Eenyu irratti dalagaa Oromiyaa irratti dalagaa. Piraangichillee isinitti himu dheengadda waan isin nagoota argitaniirtu hanga onneen na dhaabatu takka ittiin rifadhee akkasi viintoo afaanin nagattee akka nama dhiin afaanii funyaan hin deebi'ee akkas nagoote. Kanaafuu baay'ee naare dhugaatti yoo isin akkas natti kolfitu. Kanaafuu ammootu waan inni godhu deemu isinitti hin himu garuu waan irraa hin eeggamne jedha. Akka piraankiidha jettee akka isin yaadnetti waan irraa hin eeggamne jedhanii kan jedhuun isin ni ulfaata waan ta'eef yoo gaachumaan aartee araaramuu diddeen beeku hundaafuu amma isin mana kenneef san jirti. Dhaqeetii yaama hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa kootti na waliin turaasan jedha kaameerallee qopheeffadheetumaan honoo inuma akka shakkinetti akka yoo isin dhufte batbat hin jenne kaameeraa komodiina gubbaan kaadhee hin mul'atu abadan hin mul'atu kun waan argitanii siree fi asillee majlisa siree biraattu jira daa'e dhaqeetiin isii yaama. Oromiyaa Romea, kottu me? Come ko? Lala come sitti na jamin nebita. Dalagaan garuu ndako kottu gaaw. Kottu ndagabda. Maal akka dinaata addatti na waamtu. Come ko? Maal na koomenti maal akka addatti na waamtu. Lakki naguma. Waan demmoo. Oromiyaa. Ati mee akkam garoota? Akkam jechuun maal? Maal akkamitti maal gaafa akkaminoo gaafata Oromoo? Maal taate? Waan ta'in qabaa miti yaa. Maal maaltu sindate? Ndiyoon nan beene maaltu jiru? Laa amma waa sillee dhoysuu fi miti. Oromiyaa wayiinsi jechuu barbaade dhugaatti. Baay'ee natti ulfaateera waan si jechuun leeni. Maal? Maal taate? Si. Mana wayiinsi erge. Mana wayiinsi erge. Mana jiraanyi mana jiraattu. Ndee na argitee miti na arginaa hin dhufee. Kun isiin taane? Bakka siif hin taane anaaf hin ta'in yoo si ta'ullee. Ndee anaaf hin ta'in jedhi mana isa anaaf naa ta'e kan naaf hin taane eessatti nimi. Yeroo dhusuma dhuguma dhugaa dubbatamu ati. Mana si argetti galtamu galtu. Maal jechuudha mana si argetti galtamu jechuudha. Ndee manni kun lafa jiraaf hin dhufe miti. Dhufe kottu taa'ee naan jettee na waamtee naan himine kana dhufe mana biraa barbaaduutu maaltu fide. Mana biraa barbaaduun utuu barbaachiseeti mana keessa ture geessin taa'an. Hin galtamu hin galtu manuma sanitti keessa galtu. Ndee sababa malee. Hin kafaltuu waa takka hin kafaltuu bakka naa kafalaman. Ndee kaan kafaluun kee naafne kana mana sana kafalaa harta waan ta'eef ani si jammada ana amma dalagaa argadhutu malee nan kafaladha mana. Garuu ammasti mana amma keessa jiru kun maal ta'e sababni isaa maal? Nama biraatti galuu fi kireessuu edda. Ati dalagaa argattus argachuu baattus mana naatu kafalaa mana sana inni galtamu hin galtu gabaabdumatti bas deebisa na deebi. Akkam? Mana amma si arge kanatti hin galtamu hin galtuudha. Hin galu. Afaan Oromooti kan dubbachaa jiru. Hin galu. Maaliif? Mana kee ture kee itti baana bakkee jiraachuu argateeti bakka hin kanan ture geessaa maaliif na fiddeeti? Maaltu ta'e maaltu uumamnaan inni kana tasii na baasuu barbaadde sana irratti waan argite qabdaa? Oromiyaa na dhageessaa? Amma dhugaa feetaami? Natti isin haaranii eega gaafatti mana kana dhufteeti. Hooma riskiin maanta akkana seenaan jettu. Faanti kee faanti guggugaadha. Hooma riskiin mana kana ol seenaan jettu dhugaatti. Ani gaafa dura yaani guyyatti waa meeqa argadha dalagaa deebi'emus riskiin gamaa gamanaan dhaggeefte. Amma immoo eegaatti gaafa dhufteeti. Ima dheessitee maal akka qabattee dhufte hin beeku.
إنها كان في يدي من أجل لا أما ديم سنجرو بر مانا أشي mana sanit natu kafala atgibi kana wabati mal جبي كان ما تيجي ما يجوا يا أبجور أنا أجري يا رب mal اسمه رقمة والله رقمة أمانات نجري مي والله رقمة كنا سأرى جري والله ما جري dugana so jiro bar إنها كان في يوم ما ديمي ما نبرا قلنا عندي شرطة أنا ترى هذه شرطة eh أنت mana kafalchi wana ma kafalchi jira جمد يبر eh نجمد ngamade كويس استيوان ما بنتي نمتوتي ما بنتي نمتو ما نجيشود أنا ترى هذه يشوف ما نجيشود ana tala taate jechuun faanti teefana goyduudha ima kiriskiin qabdu sinjed afaan oromoo kan كويس أنا متوقع كو سواء ستوري سكابمو maati waan odeesti qabda nama biratti أنا أدو أنا دي سكابو قالوا نمي وانا دي سوالي نمني في مال تبي كريه تاني بس maa waan shakkatu jiraat deemi siin jenne bar mana isanitti galtaa ديمي نمالي ما نري كون ديمي نمالي mana bar maallaqiyaan itti أيسا keessa أني فتك كسي أني فتك كنا keefani doo marko haadhiidha ma achitti si obboleessa keeti si أتورو gargaara بولي تيجي أن منا كوتنا عند تريف دكاتين أوام تيتي أنا ترى تادي يجورا دمو أنا ترى تادي جنا ما بولي تفيدي maa mboottama golfaatti si أنا كنا في يودي من عند ترى eh إيش قلتوا لا amma deemsa bar na hojii deemtaa magaalumatti sichi geessa maal gootana deemsita maal goota jechuun erga deemnaan jettee na waamtee kaateemti na waamteeti deebtee aanna xalaanatti taate ani gaafa diroo na faxxattee na waamtu maal naa marachuu fedha deetan sitti haasa lakkaati kanaaftu na waamaa amma osoo dhugaatti Lakka- dhugaa feetame osoo amma jichi kunillee narraan eegamu bas natti ulfaate haa ta'u garummoo wanni riskii caalan jiru gahe ati obboleettii maa ta'es obboleettiidha Bitul obboleettii kee Achi ta'eeti keessa ammoo mannaatti aanna xalaanatti taate narraa bahin jettu bara na kannaan hin jettu obboleettii kee ta'uu dhabuu kootiif kana takka naan jechaa jirtu malee. amma boys hin jenne bara Ayyoo achi galatu. maydhaaf mayyafachi dura Bakka adeemee naa deemee jiru walii bakka naasuneeti gaabee geesseesu maa akkanumatti amma eessa deemta mana eessa ta'uu beektee deemta beektere achi naasi bakka geessa nan deema lafa barbaade na qaba kanatti. naasi geessa gattaa gaatti way naasi boys hin jenne bara barachitti sobboleessa keeti wanni si wanni jedhu hin jiru Obboleettii qitaanaan ijooti aanna xalaanatti taate deeminaan jechaa. egaa amma wanni si bochisu hin jiru achitti sobboleessa keeti achitti sobboleessa keeti homaa rakkoo Ana otuun obboleettii kee ta'e bara aanna xalaanatti taateeti mana gannaan dhiisinaan hin jettu bara. Manni immoo sayyuu mana kireeffamaa innaan immoo manni kireeffamu lafuma taa'u waan achitti galtuu keen fedha. Bicha garuu wallaahi nama akkasiisin seene garuu waanuma hundaafiyyuu galatoomishi. Lakka dhiirri kun hundumti keessan tokko. Wallaahi garuu obboleessa gosuma obboleessa qooqaalii dheeraa. amma sobboleessa keetii bara Obboleessa qooqaalii dheeraa mistira kun hundumaa si wajjin haasa'e maal jedhate garuu homaa miti ishee. obboleettiitti yaa baratammas eessattuu yoo ta'e bar si biraan dhaabadha sin gargaara Bas garuu gaa'anii- Ana gargaaraa turte hundaa galatoomne. amma Garuu- rakkoo si qunnamuuf si biraan jiran Dinde. maal Wallahi tasuma akka taate dheesii yaadi. Nama akkasii dheessa akkuma asii hadheen beeku garuu hedduu isaa galatoomishi. Homaa tokko iyyuu waan asiin jedhu hin qabu. Homaa tokko iyyuu miti. An garuu wallahi akka kanatti si yaadeen beeku akka anna obboleessa koo qaalii dha ofitti siyaase nama kamirra yoo ofitti siyaase kootte naan si bira dhufe. Amma ammooti an dhufee naa hin xalaanatti ta'a. Maal jechuudha kun? Kun maal jechuudha? Utuu obboleettii keessa ta'edha akkana jettaan?
akkasitti obboleetti qeeqanii obboleetti tiruu keessaa kana taa'anii hanga obboleessa qoturuudha dheedan iskittaa sirbaa lammatti amma kana irratti yaaddu hin beeku. Ulfaatullee waan an godhun qabu bas kanumaan wanni jechaa jiru natti ulfaataadha garuu haa ta'u bas waan godhun qabu. Ayyishi. Waan hundumaaf yoo na gargaarte hundumaaf galatoomi. Garuuti. Mana si garsabeen. Ara galatoomi mana ofii kootii naan barbaadadha bakka galatoomi ati waan na gargaarteef gara hundumaafi. Hey. Romea. Kot. Deemna raas. Imaamna qabda'u. Kot. Deemna ramaan si qofarsi. Waan eeggata dhagoota gartee achi ilaali kaameera godhu pirankii. Kanammaa waanuma yaada kee keessa jiru as ta'ee kun pirankii tasumayyuu ta'uu hin danda'u. Keef yaada kee keessa jira maal ta'eef? Waan akkanaa asirratti Waan yaadama. akkasitti namni pirankii nama godha. Laa ati mee dhiyootan akkasii hanga onneen kiyya dhaabbatutti dhiiga afaanii funyaanuuf deebistee viintoo akkasii gubadhee bar hirribaan dhabee ni waan kaffala dheedheetuma. Garuu wallahi piraankiidha. Kunooti hordoftoota keenya akkam jettu? Wallahi piraankiidha wallahi. Kun qabeechi. Wallahi piraankiidha Wallahi hin qabeechi. wallahi piraankiidha wallahi. Wallahi pirankii si godhe. Keefani waan akkanaa sirriitti yaada Oromiyaati yaa'u. Maaltu beekaa waadhiyoonni kun wajjin keessan hin beekamu baay'ee. Hanga ile lapheen tun dhoosu takkatti irrifadhee akkan ta'u dhabee. Hanga waan hin ta'u dhabe. Oolchee bichire godhu agartee. Ganaa si boojjisaa mallee. Wallahi hin bo'u. Kana booddee wanti fedhe yoo dhufe yoo bo'e nama. Na argaa hordoftoota keenya yoo dhufe wallahi ina gartaa yoo na Oromiyaa. Pirankii ila ati argitee hin beekne waan sirriitti hin dalagne hin agartaan. Ni gartaami sin jedhe. Garuu piraankiidha wallahi amanaa hin jiru. Wallahi piraankiidha maal ta'eetis wayi. Dudduubatti deebi'ee ilaaluun barbaada viidiyoo. Wallahi pirankii sin garsiisa viidiyoo sin garsiisa. Dhiiga wanaa goote? Hin godhu. Lees? Hin godhu. Kanatti boo'isanii boonsii jira. Kan boosiftee. Waan eeggatti dhiifama si godhe. Ati naate malee akkas boosseere. Garuu immoo eebate wallahi inni rifadhe wallahi jecha akkana kana si jechuun. Eebate wallahi jechuun wallahi ila dubbachuun dadhabeera. Jecha akkana akkamii waan akkamii yaade beektaa gaafata akkana maal waa'ee bakka yookaan waa'ee nama dooduu wayii waan ta'eeti jedhameeti moo maanni kan inni itti dubbachuuf akkana ta'u kun keessi koo waan biraa yaadee waan natti ittiin natti dhufse waan biraa. Duuba akkana gaafa yoo akkanatti wanta hin jenne maallu pirankii jedhamaa ture. Atoosh. Wallahi pirankii wallahi pirankii. Tamam. Na amantee? Na amantee? Nama amma biyyoo argutti nama nu bar. Lala khalas ati amma hundaafuu viidiyoo siin garsiisa. Hordoftoota illee nagaa dhingaataa. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii nu kun ola akkuma boonyitti jiru. Haa ta'u immoo narraa waan eegamu miti garuu go'aati immoo piraankiidha waan ta'eef dhiifama naa godhi dhugaatti. Dhugaa waan keessa kee jiru miti abada. Kanaaf hordoftoota keenya kunoo pirankii kiyyaa kana naa milkaa'een jedhee tiin abdadhaa. Milkaa'ee jira. Milkaa'ee jira. Argatte. Arana argatte. Wallahi argatte. Karaa ati neennee si dhufeera.
Akkas gaa hordoftoota keegaa inshallah viidiyoo biraatti walitti dachana kun prank illee nakara fakkaata. Akka isin tolu abdiin qaba. Jaara sumluch godha. Mulluch godha na arabsaan. Mulluch godhaati. Umaa sinitti naaron. Akkasitti hordoftoota dhiifama na godha. Anillee kun isillee dhiifama jettee mare. Dhiifama na jetteerti viidiyoo biraatti walitti dachana. Inshallah bakka jirtanitti nageenya isin biraa turu isin jedhaati. Dhaamsa hoo qabatte. Dhaamsa hin qabu. Hin qabdu. Komii guddaa qaba. Dhaamsa hin qabdu jettaa. Komii guddaa hin qabu maali beektu? Isaasiin milikkitatti gadi sana tuquu dagattan sana bicha na aarsa. Yeroo hundumaa na aarsa. Garuu isin hin jaalladhu. Waama isin jaalladhuuf isinitti na aaraan. Akkasitti hordoftoota. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti deemuun na yaadina. Isallee yaadina numa yaadinaan jedha. Tole nutu isin yaada malee. Akkasitti bye bye.